Godina Jimmaa magaalaa Saqqaatti tajaajilli bishaan dhugaatii qulqulluu waan hin turreef uummatni magaalichaa bishaan burqaa jeerikaanii tokko hanga birrii 50 bitanii fayyadamaa turan. Kunis rakkoo fayyaa hawaasa magaalichaa irraan gahaa ture. Haa ta'u malee rakkoo kana hiikuuf piroojeektiin bishaan dhugaatii qulqulluu ijaaramaa ture kan xumurame yoo ta'u, jiraattonni magaalichaas gaaffiin isaanii bara dheeraa deebii argachuu isaatiin akka gammadanidha Faanaa Broadcasting Corporateetti kan himan. Nini mayyuri kachuuchuun ijoollee nan barsiisaa maalan jedhaa ganama sadii afur waraabee fide namni rinnaa akeekkat fidee nama kaa'ee ka'eetan jechuun bishaan afur waraabee ka'een ijoollee koo mana barumsaa irratti erga jechuudha. Amma immoo alhamdulillah ganama subii ka'e jara guyyaa jara ganamaan erga taaraa biyyi Saqqaa naannoon kooti hundinuu aaranuu galfatee jira. Rakkoon bishaan kanaa gaaffii waggaa dheeraa waggaa 40 oliiti. Yeroo adda addaa bishaan galchuudha yaaliin godhameera. Bishaan tokkoffaa bishaan gale qulqullina hin qabu, lammaffaa waliin ga'u, sadaffaa immoo fayyummaadhaaf kan fayyadu miti. Takkaa dhugaatiidhaatti fayyadameen beeku bishaan ammaa gale. Magaalichatti tajaajilli bishaan dhugaatii qulqulluu dhibuu isaatii wal qabatee hospitaalaaf buufataalee fayyaa keessatti tajaajila fayyaa kennuufillee rakkisaa ture. Haa ta'u malee piroojeektiin bishaanii xumurame kun rakkoo kanaafis furmaata akka kaa'uudha bulchaan aanaa Saqqaa Coqorsaa obbo Miftaa kan eeran. Akka isaan jedhanittis piroojeektichi rakkoo uummata magaalichaa hiikuun dabalatatti babal'inaaf misooma magaalichaa saffisiisuu keessatti gumaacha guddaa taasisa. Qonna magaalaa investimentii adda addaa reestooraantii maal of keessatti kan qabatedha qorannoo isaa. Dabalataanis immoo nam tokko guyyaatti liitirii 70 karaa argachuu danda'u waan hojjetameef hawaasni keenya baay'ee guutummatti gammachuu olaanaadha kan qabu. Yeroo ammaa bishaan kun xumuramee erga jedhees immoo manneen 400 oliif galeeti kan jiru. Piroojeektii bishaanii magaalaa Saqqaan dabalatatti piroojeektoonni bishaanii biraa aanolee godina Jimmaa garaagaraa keessatti ijaaramaa jiru. Piroojeektoota kanas yeroo qabameefitti xumuruun tajaajilaaf oolchuuf sadarkaa naannoof godinaatti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira kan jedhan itti gaafatamaa waajjira bishaaniif inerjii godinichaa obbo Jabal Abbaa Fiixaati. Kan sadarkaa naannoo piroojeektii 4 qabna. Innis kan bulchiinsa magaalaa Aggaarooti. Qarshii biliyoona 1.7 kennamee ijaarsi isaa sadarkaa gaariirra kan inni jiru. Barri waliigaltee isaas bara 2017 xumura keessa kan raawwatudha. Hanga ammaatti haalli itti deemaa jiru baay'ee abdachiisaadha. Piroojeektii seenaa kan magaalaa Saqqaa kana wajjin wal fakkaataa kan ta'e immoo baaskeet fandiidhaan magaalaa Sheekii irratti kan hojjetamaa jirudha. Isarratti humna kontiraaktaras haala qaala'iinsa gabaas giddu galeessa godhannee hanqinaan madaalleetti kan jirru yeroo ammaa ijaarsi isaa parsantaa 50 irratti argama. Garuu immoo kan xumuramuu qabu bara kana piroojeektiin gara biraa magaalaa Sigimoo irratti kan argamudha. Inni piroojeektii sagantaa idileetiini. Qotiinsa boollaa irratti argama. Hojiin siviil workiis akka gaariitti kan deemaa jiru. Piroojeektiin gara biraan inni hafe magaalaa Baabboo irratti isa amma parsantaa 82 irratti argamna. Guutummaan guututti xumurree bara kana tajaajilaaf kan qaqqabsiisnu ta'a jechaadha. Itti aanaan hoogganaa biiroo bishaaniif inerjii Oromiyaa Injiinar Mahammad Ziyaad gama isaaniitiin ijaarsi piroojeektii bishaan magaalaa Saqqaa waggaa 2 keessatti xumuramuu isaati kan eeran. Kana malees piroojeektichi maallaqa baankii addunyaarraa argame birrii miliyoona 80 ijaaramuu isaatiif gaaffii waggaa dheeraa uummata magaalichaa kan hiiku ta'uu isaa dubbataniiru. Komii hawaasa keessattuu godina Jimmaa jiraattota magaalaa Saqqaa Coqorsaa kan aanaa kana jiru gandoota baadiyyaatii fi magaalaa teessoo aanaa dabalate rakkoo hawaasa naannoo kana waggaa 40 oliif gaaffii gaafataa turan kan guutumaan guututti piroojeektii hiikuu danda'uu fi naannoo bajeta qarshii miliyoona 80tiin kan hojjetamee dhumee fi naannoo uummata 32,000 kan ta'u kan tajaajiluu danda'u jechuudha. Piroojeektoonni wal fakkaataan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ijaaramaa jiru kan jedhan Injiinar Mahammad piroojeektoota ijaaramaa jiran keessaa 8 ji'oottan itti aanan keessatti xumuramanii tajaajilaaf akka oolan himaniiru. Piroojeektoota akkana fakkaatan akka naannoo Oromiyaatti piroojeektoota 8 kan ta'u yeroo ammaa guutumaan guututti sadarkaa dhumaatii irra jiru. Ji'a 1 fi ji'a 2 keessatti guutumaan guututti xumurre ummata 100,000 kan ta'uu fi tajaajila kennuudhaaf yeroo ammaa qophii irra jiru. Fakkii piroojeektii magaalaa Ejeree, magaalaa Saguree, Dodolaa fudhachuun hin danda'amaa fi kanneen biraas magaalaa Dabra Tsiggee piroojeektoota 8 qixa kanaan kan jiru kana dabalateeti yeroo gabaabaa keessatti ni xumuramu jechuudha.
naannoo Oromiyaatti piroojektota maallaqa baankii addunyaarraa argameen ijaaramaa jiraniin dabalatatti piroojektonni bishaanii 8 bajeta mootummaan ijaaramaa jiru.